bilbila keetira sistema kana itti fayyadamaan jirtu taanaan arrantana setting kan akkamitti akka wal qixxeeffattee itti fayyadamtuun isin agarsiisa. Bilbila afaaniin dubbattee waan feete ajajuu. Hey Google, call Usman Ambotu. Open TikTok. Opening. Tick. Open Play Store. Opening. Play Store. bilbila Android version isaa 5 ol ta'e kabirratti yuuni dalagaa viidiyoo haga dhumaatitti hordofi nadide maal maal bilbilli kee gartee yoo si jalaa badeeyyuu yoo gartee saayilantii ta'eetiin bakka gartee sagalee isaan hin dhagahamne jiraateyyuu dirqama waatee gartee bakka jiru lallabee iyyeetiin sitti ufimaa jechuudha bilbila bade ittiin barbaadachuudhaa fi waan barbaadde gartee ajajuuf jechuudha jalqaba setting kana wal qixxeeffatuudhaa fi Google ka bilbilli hundinuu ofirraa qaba appii Google jiru kanarra seenta jechuudha profaayila email keetii ka Google irra jiru kamataa gubbaa kanarratti tuuta setting ta'e tanarratti tuuta Google Assistant ta'e tanarratti tuuta jalqaba language isaa wal qixxeeffatta language ta'e tanarratti tuuteeti yoo ka jalqaba gubbarra jiru kuni yoo English biraa kan akka UK faarra jiraate isarratti tuuteeti kan America irratti deeffatta jechuudha takka iftuuba deebita bakkuma ammaa tana voice match ta'e tanarratti tuuta hay Google ta'etu tana ni bantaaf tarni on tanarratti tuuta more tana tuuta ol siisita I agree tanarratti tuuta amma mataa gubbarratti jecha inni jedhi siinjoo kana jechuudha sagalee keessan ingartee leenjii fudhatee yeroo biraa yeroo ati dubbatte sagalee keessan beekee akka bilbilli siif dalaguudhaa fi inni jedhinaan jedhe kana itti dubbadhaa jechuudha ingiliishi mogogaa kana itti dubbatta rakkoon qabu inni xiqqashuma rakennaan ni hubata jechuudha an ingiliishi hin beeku jettee waliin hin cinqamne asirratti waan hubachuu qabdan hunda keessaniifiyyuu katabbii asirratti anaa fide kana fida jechuu miti ati homa inni achirratti sii fide san dubbatta waan fedhee siyaa fidu amma yeroo hedduu kan inni fidu lamuma qofa Hey Google fi OK Google yo in OK Google qofa si fide numa yusir ragababse OK Google qofa ittaan yo Hey Google ile si fide Hey Google qofa ittaan jechuudha meetti dubbadaan amma OK Google help me write a thank you note kunoona furate laal English mugoga kana si furata beek amma ka ittaan hordofa ammallee OK Google what is the weather tomorrow ammas ka sadaffaa fi ka inni naa kaayee kana dubbadha Hey Google explain how rainbow is formed tole mi ammas yoona irraa xumuree ilaalla Aye, amma letara takka takkatti na kenna jira. Afur namarraa dhuma jechuudha. Hi Google, set time for 5 minutes. Kun amma step dhumaati. Bes fudhatee jira jechuudha amma. Dangoota. Start saving audio tanarratti tuuta. Akkan xiqqaa shooraatti fitammasi. I agree tanarratti tuuta. Voice match naaf banamee jira jechuudha. Amma Google keessaanii baata setting bilbila keetii irra seenta. Xiqqaa shokkana irra olofte Google ta'e tanarratti tuuta. All services ta'e tanarratti tuuta. Irra olofta. Search assistant in the voice tanarratti tuuta Google assistant ta'e tanarratti tuuta lock screen ta'e tanarratti tuuta yes I am in goota setting tanneen lachuu itti banta gubbaan ofiifuu banamte tajaajila tanallee itti banta amma xumurtee jirta ka bilbila kee restart goota jechuudha dhaamsitee qabsiiftamee amma of duuba deebi'a restart godhame amma bilbila kee kana wal qixxeessee xumurtee itti dubbatte ajaja barbaaddetti kennite jechuudha waan ajajuu barbaadde hunda jecha jechuudha mee amma itti dubbadda fakkeenyaaf kan amma hey Google open TikTok Opening. Tick. sagalee irraa dhaabaa akka isin hin rabbashne fi TikTok naa bana mee amma ajaji biraatti kenna ammallee hey Google open Play Store Opening. Play Store. yeroo itti dubbattu sagalee kee adda baastee itti dubbachuudhaan sagalee keessan gartee bareetiin fuula duraan sagalee sanii ajajamuudhaaf barbaada waan taateef bakka wajjin biraa hin dhagahamne sagaleen kee bakka dhagahamu san irratti godhachuu qabdaa jechuudha